Addunyaa kanarratti gosi ilmaan namaa 196 ta'an kan uummanni bira qunnamuu hin dandeenyetu jira. Warri kunniin uummata kaan irraa adda bahee jiraata. Nuti makamuun barbaadan jireenya ammayyaa kanaa hin fedhan. Jiraachuu isaanii fi bakki isaan itti argaman ka beeku mootummaa naannoo hawaasdhaatu isaanii jiraatanii fi gareewwan mirga namaaf falman qofa. Jari kunuu ammoo waa'ee jireenya gosoota kanaa fi bakki isaan qubatan hin beekan. Namoonni isaan qunnamuun seeraan dhorkaa waan ta'eef mootummaanuu ittiin dhiyaatu. Viidiyoo kan keessatti gosti kunneen eenyu akka ta'an eessa akka jiraatanii fi maaliif uummata kaan irra fagaachuun jireenya isaaniif yookiin eegumsa isaaniif barbaachisa ta'e ilaalla. Naannoo keessanii too uummanni kophaa jiraatu kan uummata kaan waliin hariiroo hin qabne jira. Asumaan nu beeksisa. Gosti kun irra caalan Biraazilii fi Peeruu keessa jiraatan. Bosona Amaazon keessaa yoo xiqqaattee gosti 100 kan addunyaa kanarra cittee akka jiraattutu amanama. Uummanni kun barbaadu yookiin duuba tafee miti. Hawaasa afaan, aadaa fi sirna beekumsa mataa isaanii qaban kan isaan dhokatanii jiraatanii fi dhimma lubbuun jiraachuu. Waa'ee uummatoota kanaa namni guddoo beekuu hin jiru. Akka dhaabbanni miti mootummaa mirgi isaaniif falmuu Survival International jedhuuti isaan irraa wanti ifaatti beekamuu qunnamtii namaa hin barbaadan. Kanaafi namaa fi xiyyaarallee xiyyaan ofirra dhoowwan. Kanaan dura abbootiin isaanii jeefamanii garboomfamanii jeequmsi hamaan waan irraa raawwatamee fi qunnamtii namaa hin fedhan. Mootummoota fi seerii idil addunyaa waliigalaatti mirgi isaanii kan deeggaruuni imaamat qunnamtii dhorkuu hojiirra oolchan. Sababni guddaan eegumsi isaanii keessattuu fayyaa isaanii qunnamtiin namaa hawaasa dandeettii dhukkuba ofirra ittisuu danda'aniin hin qabne kana hin miidhaa jedhanii waan amananiif. Mee gosoota kanaayyuu tokko tokkoon ilaallu. Tokko aawwa jedhamti. Gosti tuniin bakka tokko hin jiraattu. Marroo cufaa godaansir jirti. Sa'aatii gabaabaa keessatti mana ijaarratanii aduun turinii gadhiisanii ba'an. Isaan adamsanii jiraatan. Bineensi waliin hariiroo cima qaban. Yoo garii jaldeessaa fi bineensota haadha hin qabne armi isaanii hoosisanii guddisan. Ka garii ammoo manjaarratanii ollaan qubatan. Adamsu qofa hin taane qonnaan bultootu. Kaan ammoo qurxummii qabuun jiraatu. Gosti adduuf baaftee jiraatu kuniin rukkinaanii wal caalti. Fakkeenyaaf gosti aawwa jedhamtuuniin hedduu. Bakka tokko nam 300 jiraata. Ta garii ammoo dhabamaa jirti. Gosti dhabamir jirti kan keessaa tokko akkuunstuu jedhamti. Isaanii lixa Biraazil bulchiinsa Radooniyaa keessa jiraatan. Gostan keessaa nam 3 qofaatu jira. Arraa gosti tuniin haala hama keessa jirti. Dhaabbilee fi namoonni mukmuruun jiraatan bosona isaan keessa jiraatan barbadeessanii uummata kanaa adamsanii ijjeessan. Qufaa fi dhukkubii namoota ala itti dhufan irraa qabatuuleen dafee isaan ijjeessa. Fakkeenyaaf gosti Matis jedhamtu eegi hawaasa kaaniin wal qunnamaniin booda walakkaan isaanii dhukkubaan du'an. Peeruu bakka Nueva Oceania jedhamtu keessaa gosa Mashkopiiroo jedhamtutu jiraata. Gosti nam 750 qabdi tuniin lafa naannoo Affaar geetuu irra jiraatan. Hawaasni naannoo kan jiraatan isaan qofaa miti. Garuu namoota kaaniin waliin argan. Namni olla isaanii deemuu hin jiru. Akka tasaa walir buunan rakkootu uumamuu danda'a. Namni kuniin Toomas jedhama. Warri Mashkopiiroo kuniin naannoo isaanii jiraatan. Amma kan inni taa'ee fiiqisuu fi jarkaan akeekachiisuuf. Akka tasaa walir buunan rakkootu uumamuu danda'a waan ta'eef. Toomas waggoota duufas jiraatullee guyyaa muraasa qofaa fi isaan arge. Yeroo hundaa mallattoo dhiisanii deeman. Yeroo nas ture kun akkasitti hin muramne. Isaantu kana cabse. Mashkopiiroon gosa damsuu fi funaanuun jiraattu. Jaarraa hedduu fi uummata kaan irraa adduuf baasanii jiraatan. Dhumbar 18 keessaa ajjeechaa fi garbummaa jala miliquu fi gara bosonaa baqatan. Gaafas Biraazil jijjiiram dinagdee guddaa keessa turte. Fedhiin laastikii addunyaa keessatti babal'atee ture. Humnaan hojjechiisuu fi lafi isaanii irra kaasuu fi hawaasni Amaazon keessa jiraachaa turan 100 lakkaa'aman ijjeeffamanii turan. Arraallee rakkoon kuniin jala hin galle. Akka Survival International jedhuutti sababa namoota seeraan al muranii fi waggoota 10 keessatti lakkoofsi uummata kanaa walakkaanii hin bada. Boru ganamaa ni dhageessu. Tiraaktaroonni ni dhufu. Warri bosona keessa jiranis obboloonni keenya maal yaadaa jiru? Sababni isaas maashiniiwwan halkanii fi guyyaa waan jiraniif. Isaan sana dhaga'uun barbaanne. Bosonni isaanis barbadaa'aa jira. Ollaan Toomas qurxummii qabuun jiraata. Maatii 8 qofaatu as jiraata. Dubartiin ollaa isaa tokko adoo midhaan funaantuu yeroo jalqabaa fi gosa kan argitee baqattee manaa deebiti. Saffisaan deemnee achii baane nan sodaadhe. Dhuguman sodaadhe. Sababiin isaas yeroo jalqabaatiif isaan arge iyyaa turan baay'ee wacan nama baay'ee turani 20 ol.
dhiyeenya kana bakka namoonni jiraatanittis as gadi bu'aa jiru. Sababiin isaas namoonni muka muran bosona isaanii balleessaa waan jiraniifi isaanis baqachaa jiru. Tarii sodaa irraa kan ka'e bakka nagaa ta'e barbaadaa jiru ta'a. Walitti bu'iinsi isaanii fi uummata kaanii xiqqeessuu fi mootummaan Peeruu waggoota fi daangaa kan kaa'e. Kunis eegi bara 2015 saba biraa walitti bu'anii namoonni hedduun ijjeefaman. Amma qondaaltonni mootummaa afaan isaanii baratanii gargaarsa kennuuf danda'u. Nosotros estábamos desayunando. Osoo nuti ciree nyaannu dhufan. Nomoolee yookiin obboleessa nuun jechuu jalqaban. Waan nyaannuu fi uffata nu barbaachisaa jedhan. Yuuka, kaanya, ropa. Akka isaan ollaa dhufanii nama hin saamnee fi mootummaan yoo garii nyaata dhiyeessaaf maroo tokko tokko gosti kunin bosona keessa baatee al dhufti. Kanneen qondaaltota kan waliin haasa'anillee inum jirti. Garuu waa'ee jireenya isaanii adoo gaafatamanii hin himan. Algo de su vivencia de ellos no. Waa'ee jireenya isaanii yoo gaafatte si cufu. Waan tokko sitti ni himan. Yeroo tokko waa'ee ibiddaa isaan gaafachuuf yaale. Akkamitti ibidda isaan akka bobeessan. Lakkinaan jedhan. Isinis ibidda qabdu. Akkamitti akka bobeessan ni beektaa naan jedhe. Akkamitti akka hojjetan nutti agarsiisuun barbaadan. Tú tienes todo ya nos dicen también. Y no quieren enseñar cómo lo hacen ellos. Gosti kunneen jaarraa hedduuf dhokatanii jiraataniillee balaan isaan jala hin galtu. Warri seeraan almukmur kanneen lafsaaman kanneen horii horsiisuu fi laf bal'oo qabatanii fi dhaabbileen albuud baasan waggaa waggaan gosoota kana bosona keessaa dhiibaa jiran. Kun otoo jiru ammoo dhalli isaaniitti fuufisanii jiraachuun akka malee nama ajaa'iba. Meeyaad keessan as jala nu barreessa.